Previously we thought that the light of the moon was its own light. Recently we came to know that the light of the moon is not its own light but Amadura scientistonni ifaan addeessaa ifaa mataa isaatii jaanii yaadaa turan. Garuu Qur'aanni suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa ayaa 61 irratti kana jedha. Rabbiin guddate kan samii keessa buruuja kaaye isa keessa ifaa jabaa yookiin aduu uume ammallee ji'a ibsu uume. Jecha afaan Arabaa kan Qur'aana keessatti aduu ibsuuf yeroo hedduu tajaajilu shamsa kan jedhu kana. Ifni isa raamaddu ammoo siraaj, wahaaj yookiin diyaax jaamee ibsama. Hiikaan isaatis chubboo ifaa mataa isaa qabu. Faanusa ifu yookiin ammoo ifaa guddaa jechuudha. Yeroo hunda ifaan aduu, wahaaj, siraaj yookiin diyaax jaamee wanni ibsamuuf ifaan san ifaa mataa isaa waan ta'eef. Jecha afaan Arabaa kan Qur'aana keessatti ji'a ibsuuf tajaajilu qamar kan jedhu kana. Ifni isaa ammoo muniir yookiin ammoo nuur jaamee ibsama. Hiikaan isaatis ifaa ergisaa yookiin ammoo ifaa balaqqeesse jechuudha. Qur'aana keessatti bakka takkatti illee ifaan ji'aa ifaa mataa isaatii jaameen ibsamne. Jechi afaan Arabaa urjii ibsuuf tajaajilu ammoo najma jedhama. Ifaan isaa ammoo saaqib jaamee ibsama. Ifaa wayita lafa gahu humna dhabu yookiin kan qaawa xiqqoo keessaan ifu jechuudha. Ifaan guddaan wayita lafa gahu humna isaa dhaba. Aduun ifaa mataasii jechuunis siraaj, wahaaj yookiin diyaax jaamu akkasumas jiini ammoo ifa ergisaa kan muniir yookiin ifaa balaqqeesse kan nuur jaamu qabaachuun isaanii Qur'aana keessatti bakka hedduutti ibsamee jira. Suuraa Yunus suuraa 10ffaa ayaa 5ffaa, suuraa Nuux suuraa 71ffaa ayaa 15 fi 16 irratti ibsamee jira. Qur'aanni suuraa At-Taariq suuraa 86ffaa ayaa 3ffaa irratti kana jedha. An-najmu thaaqib ifaa ji'aa wayita ibsu Rabbiin ifaa uree seenuu jedhe dukkana uree seena. Dur saayintistoonni Awurooppaa dachiin irra jiraannu tun wiirtuu sirna aduu fi hawaatii jaanii yaadaa turan. Pilaanetoonni hundi aduu fi jiini dachira naannawanii jaanii amanan. Wanni kunis geosentrizim jedhama. Yaanni kun dhaloota Nabi Iisaa alayhi salaam dura jaarraa lammaffaa keessa yeroo Tolomirraa kaasee hanga jaarraa 16ffaatti itti amanamaa ture. Nikolaas Kooppornikas bara 1512tti waa'ee sochii pilaanetootaa irratti tiyoorii hiliyoosentirik jedhamu qabatee dhufe. Namni kunis wiirtuun sirna hawaa kanaa aduudha. Pilaanetoonni hundi dachiis dabalatee adura naannawanii jedhe. Boodarratti saayintistiin Jarmanii kan Yohannis Kepler jedhamu bara 1609tti kitaaba isaa kan Astronomiyaa Noovaa jedhu keessatti akkana jechuun katabe. Pilaanetootaa fi dachiin aduu qofara naannawanii hin dhaabbatan. Akkuma adura naannawan isaanis matuma isaaniirra maranii jedhe. Wayitaan barataa ture barumsa kiyya bara 1982tti xumure. Pilaanetootaa fi dachiin adura naannawan akkasumas ifirraas ni maran kan jedhu dubbiseetiin ture. Akkasumas sirnoonni hawaa keessaa hundi gaalaksiiwwanis ni naannawan. Garuu aduun bakkaan sossootuu ja'an. Akka yaada kanaatti aduun bakkuma tokko dhaabbatti jechuudha. Garuu wayitaan ayaa Qur'aanaa kan suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa ayaa 33tti argamu dubbisu wahin arge. Wahuwa alladhii khalaqa al-layla wan-nahaara. Rabbiin isa halkanii fi guyyaa uume. Wash-shamsa wal-qamara. Isa aduu fi ji'a uume. Kullun fi falakin yasbahuun. Hundinuu falaka isaanii keessa yaa'anii ja'a. Kanaafuu Qur'aanni aduu fi jiini naanna'uudhaan cinatti falaka isaaniirraas ni maran jechuudhaan ibse. Jechi afaan Arabaa iddoo tanatti ibsame yasbahuun kan jedhu kana. Jecha afaan Arabaa kan sabaha jedhurraa daraare. Sunis jecha qaama sossoo'u ibsuuf tajaajilu. Jecha yasbahaa jedhu kana nama karaarra deemaa jiruuf yoo fayyadamne namni kun akka nama ispoortii dalaguutti gara gaggalee deemaa jira jechuu osoo hin taane namni kun qajeelee deemaa jira yookiin fiigaa jira jechuudha. Nama bishaan keessa jiru ibsuuf yoo fayyadamne ammoo sololi'aa jira jechuu osoo hin taane daakaa jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechuma kana wayita qaamman hawaa keessa jiran ibsuuf fayyadamu kanatti wantoonni kunniin qilleensa keessa barrisaa jiran jechuu osoo hin taane daandii isaanirra naannawaa jiran jechuudha. Falaka isaanirra maraa jiran jechuudha. Kanaafuu akka Qur'aanaatti aduu fi jiini naanna'uudhaan cinatti falaka isaanirraas ni maran jechuudha. Arraan tana saayinsiin aduunis ifira naannawaa jiraachuu sii beekuu danda'e. Qajeela ija keenyaan aduu laaluu hin dandeenyu. Namni qajeela aduu laala yoo jedhe ija ifii jaamsa. Meeshaa aduu ittiin laalan qabaattanii aduu ifitti dhiheessuu dandeessan taanaan mallattooleen garagaraa yookiin spots aduurra jiraachuu isaanii hubatuu ni dandeessan. Mallattoon aduurra jiru sun marsaa tokko naannawee fixuudhaaf guyyaa 25 itti fudhata. Kana jechuun aduun marsaa takka naanna'uudhaaf guyyaa 25 itti fudhata jechuudha. Yaadame wayita mana barumsaa turre sanitti aduun dhaabbattuudha. Hin sossootu jedhamnee barsiifamne. Qur'aanni ammoo waggaa 1400 dura aduun ni naannoyitii jedhe. Ammaan tana alhamdulillah manneen barumsaa hundi
aduunis ni naannoyti yaada jedhu fudhatanii jiran. It's mentioned in the Quran. Suuraa Yaasiin suuraa 36ffaa aayaa 40ffaa irratti aduun ceetee ji'a dhaqqabdee ifaa irraa deemsisuu hin qabdu. Halkanis guyyaa duran dabru. Wakulluun fi falakin yasbahuun. Hundinuu falaka isaaniirra deemanii ja'a. Ammaan tana saayintistoonni orbitiin aduu fi ji'aa kan garagaraatii ja'an. Kanaafuu aduun ceetee ji'a dura bahuu hin dandeessu. Kun waan qura'aanni jedhe. Arraan tana saayinsiin akka nutti himutti aduun gara kallattii tokkoo kan soolaar apex jedhamuu imalaa jirti. Sirna constellation of Hercules yookiin alfaa raayilaa jedhamu keessa saffisa sakandii takkaan maayila 12 yookiin kiloomeetira 20 taheen deemutti jirti. Arraan tana saayinsiin akka nutti himutti nuti ifa aduu argachuu kan dandeenye wal nyaatiinsa keemikaala waggoota biliyeenaan dura jalqaberraa arganne. Guyyaa tokko wal nyaatiinsi keemikaalaa kun ni dhaabbata. Kun ammoo ifaan aduu akka dhaamu taasisa. Kunis jireenyi dachii tanaa akka dhaabbatu godha. Saayintistoonni wanni kun mudatuuf ammaas waggoota biliyeena hedduu fudhataa ja'an. Qur'aanni dhaamsa wal fakkaataa suuraa Yaasiin suuraa 36ffaa aayaa 38 irratti akkana ja'a. Washamsu tajrii limustaqarrin lahaa. Aduun dandeetii rabbiitiin bakka sii gahuuf deemti. Jechi afaan Arabaa iddoo tanatti ibsame mustaqar kan jedhu kana. Jechi kun hiika lama qaba. Bakka murtaawaa yookiin yeroo murtaayaa jechuudha. Arraan tana saayinsiin aduun gara bakka murtaawaa tokkoo kan soolaar apex jedhamuu imalaa jirti. Akkasumas yeroo murtaayaaf jiraattii je'ee nutti himutti jira. Kanaafuu hiikaan jecha mustaqar jedhu lachuu akka saayinsiitti kan bakka murtaayaa fi yeroo murtaa'ee jedhuun sirriitti walitti gala. Yaada Qur'aanni waan kana waggaa 1400 dura ibse. Quran mentions this 1400 years ago. When I was in school, I had learned Wayita mana barumsaa turretti wantoota sadiitu jira jedhanii nu barsiisan. Jajjaboo, dhangala'oo fi gaasiidha. Amma dura saayinsiin hawaan sirna astiroonomiitiin ala jiru vaakiyuumiidha. Yoahuu wanni takkalleen bakka san hin jiru jee amana. Boodarratti saayintistoonni hawaa sirna astiroonomiitiin ala jiru kana keessatti riqichoota argan. Kanaafuu vaakiyuumii yookiin duwwaa miti jechuudha. Waan kana ammoo pilaazmaa jedhanii yaaman. Wanni bifa akka gaasiitiin jiru kun aayiniiwwan pozitiivaa fi negatiiva tahan walqixaa qaba. Qur'aanni waan kana waggaa 1400 dura suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 59 irratti akkana jechuun ibse. Rabbiin isa samiiwwanii fi dachii akkasumas wantoota isaan jidduu jiru uume. Samii fi dachii jidduu waatu jira. Arraan tana saayinsiin pilaazmaan kun akka maatarii afuraffaatti lakkaa'amuu ni danda'a jechaa jira. they say that this plasma can be considered as the fourth type of matter. Today science also tells us Saayinsiin yeroo ammaa tana baqqaanni qilleensaa kun akka dhimbiibduutti tajaajilaa ja'a. Raadiyeeshinoota hamaa tahan kan hawaa keessaa gama dachii dhufan nurraa deebisaa ja'a. Ifaawwan hamoo tahan X-ray fi ultraviolet jedhaman akka dachii hin dhaqqabne taasisa. Kun ammoo wanni lubbuu qabu dachiirra kana ga'an jiraatu taasisa. Dhimbiibduun yookiin baqqaanni kun osoo jiraachuu baate lubbuun takkalleen dachii tanarra turuu hin dandeessu. Qur'aanni suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 32 irratti akkana ja'a. Samii gombisaa dachii badurraa eegu goonee jirra. Arraan tana saayinsiin akka nutti himutti gombisaan badirraa eegu kun osoo jiraachuu baate dachii tanarraa lubbu qabeeyyiin hundi ni badan turan. the Arabic word used is mu'sina, means the expanding universe, the vastness of space. There may be many critics of Islam who will say it is nothing great